Harka funee kabajamtoota daawwattoota keenyaa wiirtuu miidiyaa irraa oduuwwan gaggabaaboo isaa kanaan siniif dhiyeessaa oduu waliin ani Boontuu Dastaa. Guyyaa kaleessaa waxabajjii 18 barattoonni akaadaamik hawwii moodeling hoteela internaashinaal Ilillitti eebbifamaniiru. Guyyicha irrattis keessummoonni kabajaa jaallatamtoonni fi artistoonni abbootiin gadaa argamanii eebbaan eegalaniiru. Dhaamsi ishee dhuma irrattis mul'atan qaban ture. Mul'anni koo kunis hawwii moodeling akaadaamik banachuu ture. Galata Waaqayyoo naaf milkaa'eera. Isinis mul'ata keessan hordofuun hojjettanii milkaa'uu qabdu jechuun dhaamteetti. Dhuma irrattis agarsiisni barattoonni hawwii moodeling akaadaamii ji'oota muraasa keessatti xumuranii eebbisaniiru. Agarsiisni isaanii uffata aadaa Oromoo godinaalee garaagaraatiin beeksisaniiru. Dhaabbanni waan Oromiyaa beeksisuu irratti gahee olaanaa bahate dhaabbata turizimii Oromiyaa bakka bu'uu kan argame itti aanaan hoogganaa turizimii Oromiyaa obbo Nagaa Wadaajoo haasaa taasisaniin ijoolleen Oromoo aadaa isaanii magaalaa Finfinnee keessatti uffatanii yeroo bahan magaalittiin bareedinaan guddaadha. Amma babbareedduuwwan Oromoo hedduu qabna. Warreen Oromummaa ol kaasuu qaban akkasumas qulqullinaan hojjechuu irratti jabaachuu qabna. Waan dorgomaa nama taasisu gochuutu nurraa eegama. Cimnee hojjechuu keessatti fakkeenya ta'uu qabna. Yeroonis of fooyyessuu jechuun dhaamsa isaanii dhaamaniiru. Dhuma irrattis waraqaa ragaa obbo Dammaqee fi artist Hirphaa Gaanfureen barattoota hawwii moodeling akaadaamik laatameera. Bu'uuraaleen misoomaa manneen barnootaa fooyyessuuf sadarkaa biyyaatti sochii qooda fudhattoonni damichaa fi hawaasa hirmaachisuu jalqabuuf akka jiru ministeerri barnootaa beeksise. Sochiin kun waxabajjii 25 bara 2015 bakka hooggantoonni mootummaa olaanaa argamanii kan jalqabu ta'uun beeksisaniiru. Ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Nagaa kaayyoo sochii kanaa hawaasni bu'uuraalee misoomaa manneen barnootaa fooyyessuuf adeemsa baruu fi barsiisuu mijataa gochuuf hojii hojjetamuuf deeggarsa barbaachisu akka taasisu yaadamee kan qophaa'e ta'uun himaniiru. Manneen barnootaa sadarkaa jalqabaa giddu galeessaa fi sadarkaa lammaffaa hedduun bishaan qulqullina gahaa kan hin qabne, ibsaa mana fincaanii, kutaa barnootaa, mana kitaabaa, mana yaalaa barattootaa, bakka ispoortii itti hojjetamuu fi kanneen biroo kan hin qabne jedhaniiru. Rakkoon bu'uuraalee misoomaa manneen barnootaa kanneen qaban furuuf sadarkaa biyyaatti qindoominaan hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Haaluma kanaan dureeyyiiwwan namoonni bebbeekamoo, artistoonni, miseensonni diyaasporaa, ijaarsonni adda addaa mootummaa fi miti mootummaa kanneen hojii tola ooltummaa hojjetanii fi kanneen biroo sochii kana keessatti qooda isaanii akka bahan gaafatamaniiru. Ragaan toora miidiyaa hawaasummaa ministeera barnootaa argame ni mul'isa. Itti aanaan muummee ministeeraa fi ministiriin ministeeraa dhimma alaa obbo Dammaqee Mokonnin Dirree Dawaatti dhaabbilee biizineesii daawwataniiru. Dhaabbileen biizineesii naannoowwan daldala bilisaa buufataalee gogaa Dirree Dawaa fi Dirree Dawaa Motors daawwataniiru. Dhaabbileen kanneenis oomisha uffataalee konkolaataa fi walitti hidhuun pilaastikootaa fi konkolaataa abbaa miila sadii oomishu jedhameera. Hojiilee misoomaa investimentii naannichaatiin abbootiin qabeenyaa hojjetamaa jiru bu'aa qabeessa ta'uun pirezidaantii naannoo uummattoota kibbaa obbo Ristuu Hirdaw ibsan. Obbo Ristuun hojiilee investimentii godina Guraageetti hojjetan daawwataniiru. Naannoowwan abbootiin qabeenyaa kanneen hojjetanii bu'uuraalee misoomaa babal'isuu fi hojjetamaa jiraachuun eeraniiru. Abbootiin qabeenyaa kanneen oomishaalee alatti ergaman oomishuuf sharafa alaa argamsiisuu irratti hojjetamaa jiraachuu carraa hojii hedduu uumuun isaanii eeraniiru. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuwwan sa'aatii kanaaf qabanne kana fakkaata ture. Qophiilee wiirtuu miidiyaa kan birootti fufuu turtii gaarii.